ajaa'iba ajaa'iba waan mara kana waan abbaa kanaaf ta'ee fi waan abbaa kanarratti raawwate hundumti keenya walumaan beennaa jechuudha. Dhugaa waaqayyoo yeroo tokko tokko takka takka salphachuun bareeda. Sitti tufamuun, kabalamuun, arrabsamuun, baqa haamileen kee cabuun uummata keessatti salphina caalu sirratti gaafa raawwatu sa'aatii sanatti garuu mooraalii namaa cabsaa, haamilee namaa cabsaa. Garuu xiqqoo ture boodammoo wanta akka gonfoo wayii argattaa jechuudha. Mee namoota meeqa argitanis waan akkanarratti namni xiiqii keessa galee namoota salphatanii miidiyaa gubbaa kanarratti deebi'anii immoo ulfina argatanii ni jiru jechuudha baay'een isaanii. Kan abbaa kanaa garuu baay'ee nama aarsa. Dhugaan siniin jedha. Namoonni illee baay'ee gargaaraa jiru. Keessumaa ammoo na gammachiisee baankii Awwaash 500 badhaasee jiru. Raaga qabatamaatiin baheera. Inni kaan immoo dhugaataaf soba isaallee wanti beekamu hin jiru. Garuu miidiyaan illee itti maqaa Adaanech Abeebee illee mana jireenyaa laatteefii jirti jechaa jiru. Inni dhiistummoo laatteefi. Kalaas yaani namni uummataaf jiraate uummanni immoo deebi'ee nama sanaaf jiraata jechuudha. Harki dabaree walii qabantiif dhageessanii. Ani duuriyyee tokko sitti gadhiisa abboo waaqayyo fuudhee. Dhugaa. Mee ijoolleen hundiyyuu bakka isaatti salphaa ta'ullee bakka isaatti wanti hundiyyuu ni jira. Mee as keessatti isin biyya arbaa kana keessatti jechoota badaa dubbatamtanii mana ari'amtanii hin beektanii? Ani yeroo tokko guyyaa tokko jaartiin manaa na ariitee bahii mana kootii naan jette. Bakka ani karaarran bulle ji'ee yaaddee garuu mana ilma ishee dhaqee bulee jechuudha. Achi guyyaa 2 bulee. Guyyaa 2 keessatti eenyummaa koo barte. Guyyaa 2 keessatti maalummaa hojjettu yookaan gargaartuu argiteeti gaafa deebi'ee dhufu tsad jettee lafa taate jechuudha. Maaliif bakka rifa gaafa isheen kai mana koo natti hin fidinaa ijaan arguu hin barbaadu minamni yeroo isheen jette intalli immoo uftee kai wayyaa kee shaanxatti naqa'uu hin deemta yeroo isheen naan jette nanne dingata nagashite wanje. Kanaafuu dingatni wanti dingata ta'ee namatti dhufu yeroo sanaaf salphina fakkaata. An dingata nagashitu moo kan jedhamu aaree rifadhee akkamitti akkas naan jettu hin ba'u mana kanaatti ittiin qophoonee gaafa hin jiru maalummaa kee argitu waan ta'eef qoy guyyaa 2 mana koo buliiti sababa deebii kootu naan jeen. Guyyaa 2 buluu dadhabdeeti ilmatti daawwaltee naaf fidaa hojjettuu koo jettee jechuudha. Dhageessanii waa'ee abbaa kanaa immoo jechuudha. Mee umurii kana namni abbaa qabu keessumaa namni manguddoo qabu yaa gooftaa Yesuus. Ani immoo bara kana dhugaa waaqayyo abbootii yoon argu haadha yoon argu imimmaan narra yaa. Bakka ijoolleen biyya ormaa madaa abbaa qabdi, madaa haadha qabdi. Ijoollummaatiin biraa ufuu dandeessi iyyeenyas haa ta'u namni guyyaa 3 guyyaa 4 gaafa walirraa fagaatee wal yaada dhugaa siniin jaani. Kanaafiyyuu bakka keessumaa namni biyya ormaa jiru eessayyuu Awurooppaa kee maalii kee Itoophiyaa kee keessaa bayyati. Itoophiyaa eessitii Oromiyaa keessaa yoo ati baadiyyaarraa uftee magaalaa Finfinnee teessa taana maalummaa haadhaa hin barta dhugaa siin jaa. Dhageessanii warri biyya keessa jiru itti dhagahamu dhiisuu danda'a muraasa malee garuu namni abbootii hin jibbu. Keessumaa waan akkana kana arguun ijoollee biyya ormaa fi haamilee cabaachuudha. Ani karaa mataa koo yeroo viidiyoo kana argee addi isaanii ta'ee asiif asii yeroo duriyyee dhidhiittuu har'ammoo interview ta'aniiru gara uumaatti kana caalaa haasa'uun barbaadu jedhanii yeroo imimmaan irraati yaa'uu qabee yookaan boo'ichisaan qabee imimmaan na qabee jechuudha. Dhugaan siniin jedhani baay'ee tokko ulfaata jechuun nuti hin sassanna yoo abbootii akkanaa yoon arguni bakka faazarii yaada. Harmootii gurguddoo kana yoon argu maazarii yaadadda. Yeroo namni jecha badaa dubbatu na aarsaani akka waan haadha koo na jalaa tuqee abbaa koo na jalaa tuqeetti dhugaa waaqayyoon na aarsa. Isa ammaallee dhugaa imimmaan jenna gootachuudha. Dhugaan siniin jedhani yeroo namni viidiyoo tokkos argitaniitu hin gadda. Harmooliin kun galuuf ariifatu. Namni hin eebota. Namni hin dhunne hin jiru. Namni hin nyaanne hin jiru. Ani alootuma dargaggoo amma maqaa gooftati. Waan fuudhee sammuu keenyatti nu dabarsee nu kenne natti fakkaata. Gaa waaqayyoo jechuudha. Amantaa barbaadde kee jira gaafa rabbi kee fuudhee sammuu keetti si kenne waan barbaadde hojjetta. Nama ajjeesuu dandeessa, qaluu dandeessa, waanuma hin taane hojjechuu hin dandeessa jechuudha. Gaafa yaada
waaqayyo keessaa namni bahe waan barbaade go'achuu dhageessanii. Kanaafiyyuu harmootiin tokko dhugaatii dhugaa jiru soofaa haa ta'u maal haa ta'u hin beeku dhugaa jiruuni dhageessanii viidiyoo waraabaniiti viidiyoo gubbaatti miidiyaa gubbaatti ga'iisu. Warri kun garraamii homaa tokko hin beekan dhugaan siniin jedhani. Kanaafuu ani yeroo namni humna isaa haadhotii irratti agarsiisatu abbootii irratti agarsiisatu viidiyoo waraabsisaa waan baalagee jaarsolii dubbachiisanii birriinsii kenna jedhanii uummata garraamii kana durbar akaakayyuu jala teenyeeti waa baay'ee qoranna oduu durii nu odeessu aadaa durii nu odeessu dhugaa baay'een gaddanii baqa waggaa 10 achi jireenya Itoophiyaa yoo yaada'u fi jireenya ammaa yoo yaada'u baqa haamileen nama caba akkamitti akka jiraatamuusaa baay'ee tokko nama garrama. Mee amma namni wal nyaachuuf yoo gaasanii jira hattuun tokko akkuma araboon nama asiitee jaartiin dur yeroo jirtu lubbuwaaniin waa keessa irraanfatte situ fuweenaan jetti. Ogaasanii jira waa oksitee situ fuweenaan jetti. Hattuu naan jetti narras waan isheen naan jenneen jiru jechuudha. Bishaan fa'a kilaasii ishee geessitee qollofti waan takka qimamii mokoroonii waan allee dhiisiis akkallee wallee waanuma ani fuune tokko fuuteetta naan jettee jechuudha. Itoophiyaa keessallee duriyoonni sobanii silkii kiisii jaarsa keessa kaanii boodammoo situu fu'ee hattuu jedhaniiti lola kaasaniiti gaafa borsaa akkas qabattee deemtu dookimentii minaamni ijoo miti jaarsi isa kee birrii jira isaan itti fakkaata gaa kanumaan sabii go'ataniiti viidiyoo hojjetatu tarii immoo tiktokiif jecha amma namni viidiyoo waraabu tiktokii isaa guddifachuuf waan akka salphaatti haasotu yookaan dubbattu yookaan viidiyoo ga'istu bala. Abuun ammoo yoo waa waraaban namatti daawwalan tokko malee dhiiga nama danfisu hin jiru. Akkasi saayilentiin go'a malee balaa namni bara kana dhugaa eessa akka oolen beeku sitti daawwala. Akkasi kanaafiyyuu dhugaa waaqa bara kana baay'ee tokko nama dabbara jireenyaaf illee abdii nama kutachiisa. Ani otooma haadholiif abbootii miidiyaa kanarratti salphisuu isanii namatti tola. Amantallee wayii tokko intala umuriyaanuun guddanne harmee wayii tokko dabaddibdii hin gadda argitanii itti waan ishee godheera jechuudha. Otoo waan akkanaa yerootiin qabanii qorsii ishee agarsiisanii faa namoota eeyyama namaa malee zim jedhanii waraabanii miidiyaarra nama gadhiisan haadholii kana haadholii waa tokko hin beekani bara. Mee as biyya Arabaa kana keessa iimeelii kee lakkoofsa kee qoraqoranii si qabu jechuudha. Namni eeyyama kee malee viidiyoo si kaasu tokko hin jiru. Yoo dingata viidiyoo keessa yookaan suura kee galtallee waan ta'een sirra muroo kan shangulleetti sirra kaawwachuudha. Kana mootummoota ofirra ciisee duriyyee wayii faarota wayii dhugaa maa akkana akka faaraa ta'an hanuma argee waraaba yaa'e akka horii dhugaan siniin jannaba biyya keenyaan ajaa'ibaa jira inumayyuu. Eega bara teknooloojii ta'e eega qarooma ta'e aloonni yoom qarooma hin qaroomtanii isin hamma viidiyoo baxabbaxxan asii gidi miidiyaarra fiddanii. Mee amma tokko sinii jira garuu yaa akka goonu amni dhugaa siniin jedha. Namni abbaasaaf haasaaf kabaja qabu miidiyaa irratti otoo haadha isaa abbaasaa ta'e oguma akkana go'a.